Yattamo atraafuu dhiibiin dararii micootana akka gote godii mi'ootanillee komantii jala nuuf kaa'uu dandeessa. Yaadni yaada micootana irra guddattu immoo haa isaanummaa waliin dararanii moo'an waan isaan. Yaan waliin tabbate akkuma maaliif keessa kun nama nama keessa. Ay marraa meeqa itti ni nyaatini ay. Ashama harka fuune kabajamtoota hordoftoota keenya jirtanii isin jechaa jirra galata rabbii asitti argamna arras mana muraatitti argamna anaa fi ibsaadha amma ibsattee isin dabarsu osoo yaada kiyyan kaafanne. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune hordoftoota arra kun mana muraatishatti argamna michiir muraatishaan dawwalee isas barana ga'a mashaqqaan tamma akka tanarraa buute tamuudhaas. Ilmoon akkuma viidiyoo ta'an argatanii ilmoo jaartiin biyya irraa dibdee irra darbitee asuma keessa magaalaa sana keessa dhabama jirataa ture. Har'a jaartiin turis akka waan daaduu itetti natti himanii hunoo daaduu itetti himanii hunoo sheekaa ilmoo qabatee ta'a. Muraad dararamuu qofaa miti namni birallee hin cinqamu jira dararamuu. Egaa daawwattoota keenya dhuguma akkuma ibsaan jee kaniina dhuydeeti ilmoo birraa baase jettee ishiin akkasitti muraad fuudhee haakimatti kute daawwattoota keenya kana ilmoo san akka isiin manatti kophaa dhiise bira naa dhaqaadhaa jee narra dawwale akkasitti ibsaa fudhadhee michoo saatana ilmoo saatana harkaa qaba amma fuudhee isee gujjirra inni hospitaala kutee jaartii fuudhee ilmoo birraa baasettee bifuu gaagaama biraa keessa ifnee ta'e daawwattoota keenya anaafuu ammanaa fi ibsaan nunnuun kun olaata muraadishaa tana akkanatti sossobaa jirra daawwattoota keenya garuu waan isaanitti akka isaan gartee irra geenis waan isaan dhufaninis walumaan eeyna rabbi nagaa godhu isuma sanuu ibsa mee atilleen beekadhu hanga amma duraa dhaga'uu malee yaadalleen kannan ibsa viidiyoo harkaa jirtana fakkaatti naaga eegas boodin deebine maali adalleen beekadhu isin gartee akkasitti edera rabshaa waliin godhanii bara kan keessaas dhageetiin jiraannu viidiyoo marre malee akka godhanii farfala irraa dhabeetu meemma falli maali namaa tanamaa silaatti amma dubbiin tun silaatti taate wanni godhanii beeku furmaata tasaatti furmaatni godhanamne tanamaa nama dibdi garuu waan takkatti murteessuu hin dandeessu amma duuba fakkeenyaaf micoota nama mee haadha isiitti barbaannamu mee haadha isaa barbaannare haati nama jadiida nama haarawaa nama telefoona harkaa hin qabne mee isaa barbaannu yoo dubbatti ilaayyaa sanuu ilmoo miskiin egaa daawwattoota keenya laal sabrii qabdi ilmoon tun sabrii gooteeti akkama kun olaal numa jidduu teessi maaliif garaan murame ni beeka ni beekti garaan ni beeka jechuun garaan nama beeka akkuma daa'ima kanaati hunoo waan gadi beekuun dirqama ta'a. Namni gurguddaan waan ganta akka sabrii qabu daawwattoota keenya wanno kun na bira kutteen beeku amma tun jireenya kiyya kanumaa itti amantee jariinis akkasitti irra wal nyaachuu gorraan kunoo iyyi neeqa hogguu nuti dhufnu san qofa ta'a iyyi tokko takka itti dhufne xuuxxootti qabne. Waan isaan itti jira san qubaan qabdu jechuudha. Qubaan qabdu isin gammachuu malee. Beekan wallaalaa daawwattoota keenya namoonni tokko illee komentii naa barreessitanii haanis bilbilaanis ilmoo san ittiin dhiyeessinaadhaan ajjeeftii naan jettanillee dhugaa isaaniiti jecha keessan jecha sirriiti ni ajjeefu namni ta isii garaatu ajjeesuudhaaf dawaa itti dhugu tana ajjeesuun ifaa ifatti. Masaanuu durattuu ma jirteera ilmoo abbaan masaanuu biratti dhiisee deemu amma tun amma isiin ilmaa wayyaa'u akkamii wayyaa'u kan guddisuu isa bira jette wayyaa'u isa amma habootee haa duraatti gootee dhukkubeen ajjeese mucoo bareedduu inni nuu tana beekaa ulaa qollofatee deemetti qollofatee ulaatti qollofatee deema daawwattoota kiyya iyyituus taphattuus biratti nama nunu garuu muraatishaan guddisi jaan garuu garaa akka isii garaa jedhamne mee biyya sana keessatti akka godhame baraka godhuutu hin jirre wallaahi godhuu hin jirre tuche xiqqishoo
Xiqqeeshoo. Xiqqeeshoo. Mee matanoo guddiftee maaltu itti hanqatame? Ilmoo magantaadha. Isa isin namatti garaadha akkasitti dararu jiruutu yookaan dawaa dhugdee akkasitti dararu jiruutu bara akkuma isin godhattu ajaa'iba natti taate. Amma kan godhu eeyyame? Amma gaa mee tana moo isi? Isaan hundi ta'uu qaba faluma isi rabbi lubbumaa haa baasu bara immoo manaafamaa waliin jiraniimi. Bara inni immoo manaafamaa jiran raati bichir dhaqiiti ibsaas yaami wajjin dhaqaadhaa michooti yesan naa laalaa xuuxxoos naa obaasaa naa quba qabaadhaa isheen na bilbilee bara. Manaafamaa jirraa jee haakama sanittuu dhaynee ilaallu innummaan gaa inni dirqama daawwattoota keenya dirqama jaartii isaati ilmoo isaati ta'e isiin garaa qabdus yoo rabbi nagee baaseef nagee baatii fi silaa bara masan hiiko ni isa hiika innaan himi akkanii garaa qabdii alaan garaa qabdii hiikamtu dhugaama lafaan inni hiikkatu tana rakkoonii barummaas ammas ilmoo tana ammas tana qofa hojii sunis ilmoo isaati isii gara dhiitus ansilaa immoo inni gara laafaa ansilaa kiyyaa amma waliin duuti malee irraa hunda dhabu waliin duuti malee garaan nama walirra lallaafaa beektaa jaartiitu ilmoo kan maal jeesuma keetii haniin quddee foon isaa bari ilmoo tan ni beeka ilmoon isii garaa qabdus deemtiisa qottu na sunis ilmoo garaa qabdu sunis mucaa sunis mucaan tan obboleessa barbaaddi obboleetti barbaaddi tagaraa qabdu sunis obboleessa obboleetti sunis taatii fi jeeti sanis namni shanii facaafate akka bakkaan gaatuma biraa sangoon bakkaan gaadhe jeetinni itti lafa sanis garuu sanis fala ilmoodha yaani duuba dhalaa tanamu yaa warra shamarranii galatooma maaliif jennaan jaarsi kun afur fuudhee shari'aan afur hayyamtee sinuman jettaniisa akkana jechuu kana gudda geessan kana duuba dhageessaniisa daawwattoota keenya baran naa ajaa'ibsitti wanni takka shari'aan afur hayyamtee jaan maaliif itti fayyadamuu oolan amma gurbaan kun ilmoodha malee mush isii irra fuudhee isii dura fuudhee dhuftee hanniteef irraa fudhate taqabu guddisuu fi dirqamata erga isa jaalattee isaa wajjin jiraadhe waan inni qabu hunda wajjin jaalatte waliin jaalachuu akka seeratti naan taatu hogguu jette maal jechuun kanaafuu gaa daawwattoota keenya du'aayii godhaa muraadishaa du'aayii godhaaf amma tabiraatu isa qabatte laal daa'ima kana mana dhiiseeti isuma saniinuu haakame okkute namni lubbuu isaan beekne nama darara intala lubbuu isiituun beektu waan isii tahaa fi waan isii baasaa addan beektu garuu silaa abbaan malee isa jeesullee ta'u numa yaada tuni malli isii yaaddu malee isii jeesu kanaafuu ifa jeesuu geesseeti hunoo rabbi lubbuudhaan baasee mana haakimaa jirti nama if hin beekne akkanaa kanaas kun irraa maganfatanii garuu rabbiin keessaa deebisu isiis tanuma garaa qabdu sanii echa rabbiin gahee isii haa godhu tatanaa isiinuun geenyu nuti naa muraadishaa fi ibsaadha tuujii ni jirra nuti bira jirra michoo muraadii bira jirra nuti daa'imni waa takka ta'u michoo ammoo gara naanaa hanna ni akkana sitti jirtumaa haa jiraatanii isaan abichoo haa dhufanii abichoo akka isaan itti haakimaa dhuman san eeyneeti san irra wal gaafatan wal dararuun maal faayidaa qaba daa'ima dararuun mana yaadaitu haa guddiftu jaarte akkan waa takka saayibni rakkannaan an rakkan deemi kadhu akkasuma yoo sanis garuu guddisu jette inni guddiftu tumbar nama iyyaanne malee namni kamitti daa'ima hin fedhu jaa adan dhageenya waan nama daa'ima hin fedhu jiru taabatu ni quraana rabbiiti nama guddaa waa beeku hin taane kanaafuu gaa daawwattoota keenya mee tamit du'aayii gootan isin mee tamit du'aayii gootan mee komantii jala kaaya mee komantii jala kaaya si michoo turaan irra guddittu moo haa isaanumaa waliin dararanii moo an waan isaan jettan moo ati raafuu dhiifiin dararii michoo tana akka goote godhii mi'oottanillee komantii jala nuuf kaa'uu dandeessa. Tuyyaanni yaada keessanii kanaafuu immoo isaan isiisan rabbi nagaa haa godhu. Maal jennaan maaliif islaamma rabbi nagaa haa godhu leentuu daawwattoota keenya ilmoon isiin garaa qabdus ta muraadiiti waan ta'eef
isillee lubbuu tiyya inaafteellee lubbuu if baasuufillee akkas gootu au ilmoo san lubbuu baasuufillee waa kanina san nyaatte akkas dalaytu rabbiin eegee haa godhu ilmoo tunis tasaati sanis tasaati itti yaadeet inni wannu itti dhageeyamte sanumaa'u ayyoon eegee naa baate jee akkasitti fiigaa akamattiin kute daawwattoota kiyya itti fardi saniis isa tunis itti fardi isii immoo rabbi sammuu cufe barwaan nama dhibu daawwattoota kiyya akka itti manguddoon dhageesse hamtuuta baarrirra deemu baarree jecha dhabanii baarrirra yoodhaan baarree santu qabaa midha amma isii sanis ilmuma isiin garaa qabdisan jecha wanta hammilachuu danda'inni. Kanaafuu daawwattoota keenya waan irra geenyu hunda qabannee isinii dhiyaanna faana turaan isiniin jaa ibsaamee ati maal itti dhaammatta asumaanuu daawwattoota kanatti. Ani wanni itti dhaammadhu mucoo tana akka daa'ima kana du'aayis godhaa fi faalas soomatti majalnoo kaanuti hoomantii teessan ilaalu waan isin nuun jettan hordoftoota waan isin nuun jettan seera keessan ni guutan ni fudhannas amma an mucoo gama qiyyaan hanaa kana ni jedhe mucoo fuunes kan hin dhufu faalas kanarraa muraatii irra gaafa muraatamma muraatii qanii asitti ilmoo waljidduutti ilmoo bareedduu tana miidhamurra ana kanne har madam sa yor dufta ta kabiyam to ta kenya e gogga san da faris wani san raganis